just move away from that, from Tariq for a moment and bring you some breaking news, because we are hearing that the Israeli military is saying that 3 drones were launched from Lebanon earlier this hour. 1 projectile hit a building in the northern city of Caesarea, and that is where Prime Minister Benjamin Netanyahu has a residence. Oduu teenya jalqabaatiin aanaa jalduutti wal waraansa tibbana gaggeeffameen namoonni naga'aa yoo xiqqaate 20 ol ajjeefamuun himame. Ajjeechaan kun rifaatuu guddaa kan uume yoo ta'u, hawaasni aanichaa ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoos waraana achitti gaggeesseen ganda tokko guutuu to'achuu beeksiseera. Ajjeechaan namoota 20 olii akkamiin raawwate? Dhimma kanarratti ajaja olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa amma dura maal dubbatanii turanii bal'inaan dhageessu. Oduudhuma wal qabateen wal waraansa waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun naannoon Oromiyaa naannoo diigamteedha jedhame. Waggaa 6 darbee wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun Oromiyaan diigamaa jiraachuu xiinxalli bal'aan tibbana gadhiifame ifoomse. Oromiyaan maal irratti argamti? Xiinxala kanaas isin biraan geenya. Oduu biraatiin Masriin Itoophiyaa malee biyyoota biroo Naa'il qooddatan waliin rakkoo akka hin qabne ibsite. Ministeerri dhimma alaa Masrii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti abbaa ta'uu hin dandeessu jedhan bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin gareen Hezbollah mana ministeera muummee Israa'el irratti diroonii dhukaasuun dhaga'ame. Ta'us garuu yeroodhaaf Beniyaamin Netanyaa'oon manicha keessa hin turrees jedhameera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Agaa xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin aanaa jalduutti wal waraansa tibbana gaggeeffameen namoonni naga'aa yoo xiqqaate 20 ol ajjeefamuun himame. Ajjeechaan kun rifaatuu guddaa kan uume yoo ta'u, hawaasni aanichaa ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana jalduutti gaggeeffameen injifannoo boonsaa galmeessuu ibsuun waraana mootummaa hedduu ajjeesee kaan booji'uu miidiyaa isaanitti dhiyoo jiruun ibseetii jira. Tibbana lola cimaa godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu keessatti waboo fi qaamolee nageenyaa gidduutti gaggeeffameen uummata nagaa irratti yakki waraanaa raawwatamuun muffii kaaseera. Waggoottan 4 darbee waraana keessa kan turte Shawaan Lixaa ammayyuu qaamota hidhatan kan mootummaatii fi wabootiin dhumaa jiraachuun ibsameera. Dubbiin akkana ture guyyaa tokko dura jechuun onkololeessa 17 2024 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa jalduu ganda Kilbee keessatti mooraa waraana mootummaa cabsee seenuun haleellaa erga raawwatee booda qaamonni nageenyaa ganda Kilbee guutummaatti gadhiisanii bahan. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo gandicha battaluma sanatti to'achuu gama miidiyaa isaaniitti dhiyoo jiru ONM'n ibsee ture. Haa ta'u malee turtii sa'aa tokko keessatti wanti hin eeggamne naannichatti mudate. Battaluma qaamonni nageenyaa gandicha gadhiisanii bahan qaamonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatan qonnaan bultoota mootummaa deeggartuu jechuun ajjeesuu jalqaban. Aga ammaatti abbaaf ilma dabalatee namoonni 20 ol ajjeefamuu AGM namoota bakkicha jiran irraa mirkaneeffateera. Hawaasni ganda Kilbee ajjeechaa kanaaf ifatti waraana bilisummaa Oromoo kan himate yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ammoo deebi'ii laate hin qabu. Akkuma gubbaatti jenne ammoo waboon bakkichatti lola cimaa gaggeeffameen ganda Kilbee to'achuu amaneera. Ajjeechaa kana hordofee waajjiraaleen mootummaa aanaa jalduu guutummaatti guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee cufamee akka jiruu fi hawaasni guutuun rifaatuu keessatti kufee akka argamu odeeffanneerra. Oromiyaatti ajjeechaan namoota naga'aa erga sagalee dhabde kan bubbulte yoo ta'u, qaamonni qawwee qaban hundi uummata qawween ukkaamsanii akka hin dubbannees taasisuu irratti argamu. Ajjeechaawwanii fi saamiinsa Oromiyaa keessatti gaggeeffaman ilaalchisuun amma dura ajaja olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa
Miseensonni waraanaa maqaa wabootiin yakkoota garaagaraa irratti bobba'an akka jiran ibsanii tarkaanfii akka irratti fudhatan waadaa galanii turan. Haa ta'u malee Jaalmarroon amma dura yeroo lama dhimma kanarratti waadaa galanis tarkaanfiin inni fudhate haga ammaatti uummataaf ifa hin taane. Oromiyaa keessatti qaamonni waboo maqaa dhahatan ajjeechaa gara jabinaa wayita raawwatan deddeebiin dhaga'ama. Ajjeechaa uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kana ilaalchisuun gama mootummaatiinis haga ammaatti homaa hin jedhamne. Oduu itti aanuun wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamuun naannoon Oromiyaa naannoo diigamte jedhame. Waggaa 6 darbee wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun Oromiyaan diigamaa jiraachuu xiinxalli bal'aan tibbana gadhiifame ifoomse. Ministeerri muummee Abiy Ahmad akkuma aangoo qabateen Eertiraa irraa kan gale ABO'n cinaan isaa mootummaatti yoo of kennu kaan isaanii bosonatti qajeeluun ni yaadatama. Cinaan isaa immoo arrallee taphaan ala tahanii hidhaaf dararaa argaa jiru. Gaafiin Oromoo aangootti kan isaan fidde bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmadis gaafii Oromoo deebisuun hafee qaama Oromoo dararu tahee mul'ateera. Waggoottan 6 darbee wayita silaa Oromoon boqochuu qabutti faallaa kanaatiin Oromoon salphifameera. Kunis kan ta'e wal waraansa Oromoo lama itti yaadee gaggeessaa tureen akka ta'e addunyaanis ragaa baati. Waltuffii Oromoo waliif qabu immoo ormi Oromoo akka tuffatus godhee jira jedhama. Dhimma kanarratti xiyyeeffachuun Itoophiyaa Insight xiinxala guyyaa tokko dura dalageen wal waraansa Oromiyaa dhuma dhabeen Oromiyaan dirree dhiigaa taateetti jedhama. Itoophiyaa Insight xiinxala mata dureen isaa Peace and Justice Remain Elusive in Oromia yookaan immoo nageenyi fi haqni Oromiyaa keessatti hin argamne jedhuun hojjateen Oromiyaan azaaba lafarraa taatee akka jirtu addeesseera. Xiinxalaan kun waboo fi mootummaan waggaa tokko dura marii jalqabuu yaadachiise. Mariin sun hawwiin eeggamee osoo hin milkaa'in hafuun ammaas Oromiyaa dirree waraanaa taasisee jira jedhama. Gabaasa kana keessatti wal waraansa waboo fi mootummaa bara 2018 eegalee gaggeeffamaa jiruun addatti lixaa fi kibba Oromiyaatti ajjeechaan seeraan alaa, hidhaan jumlaa, haleellaan qilleensaatii fi kanneen kana fakkaatan raawwatamaa turuu yaadachiisa Itoophiyaa Insight. Xiinxala kanaan marii marsaa lamaaf waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffame milkii malee xumuramuun isaatis waraanni kun akka hammaatu taasisee jira jedha. Gabaasni kun qaamni lachuu mootummaa fi waboonis marii san irraa akka fedhan dhabuun deebisanii waraana hamaa fi ololaa akka gaggeessan taasisee jiraachuu gabaasni kun ni eerama. Xiinxalli kun akka jedhutti balaan kun hundi gaaffiin siyaasaa Oromoo arrallee deebi'ii guutuu dhabuutu kana dhalee jechuun kaasa. Akka xiinxala kanaatti gaaffiin siyaasaa Oromoon waggaa 60 darbe itti qabsaawaa darbe bakka argachuu dhabuun waboon arrallee akka qawweetti cichu isa taasiseeraas jedhama. Yeroo marii Taanzaaniyaa sana gaaffilee sabichaa waboon sirnaan dhiyeessuullee Itoophiyaa Insight yaadachiiseera. Haa ta'u malee gaaffii siyaasaa Oromoo ammallee qaamni biyya bulchu deebisuu dhabuun waraanni hamaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira jechuunis tarreessa. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kanaan Oromiyaa Devastated Region yookaan naannoo diigamte jechuun ibsa xiinxalli Itoophiyaa Insight. Oromiyaa keessatti waggoota 5 darbe addatti walitti bu'iinsa tureen uummanni gidiraa hammana hin jedhamne argeera kan jedhu Insight. Jeequmsa hamaa tureen buqqa'insa diinagdeedhaan waxalamuu guutuu Oromiyaa rakkoon namoomaa guutuu Itoophiyaatti sababa kanaan dhufeeraa jedha Insight. Oromiyaatti bara 2022 qofa walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa fi daangaa naannoo Amaaraatii fi Beenishaangul Gumuuzitti uumameen namoonni 700,000 ol buqqa'uu kaasuun kibba Oromiyaa Gujii lamaanitti immoo namoonni miliyoona 3.5 miidhamuu yaadachiisa Itoophiyaa Insight. Kunis ammoo waraanaan kan buqqa'anii fi hongeen kan miidhaman keessatti argamu. Wal dhibdee bakkoota hedduu keessa jiru kanaan uummanni tajaajila bu'uuraa akka hin argannes danqeeraa jedha Itoophiyaa Insight. Kutaalee Oromiyaa kibbaa fi lixatti uummanni miliyoonaan miidhamus dhaabbileen gargaarsaa sababa waraanaatiin deeggarsa geessuu hanqataniiru kan jedhu gabaasni kun kanarraa kan ka'e gargaarsi Oromiyaadhaaf geeffamu harka 50 irratee jiraas jedhama. Naannicha keessatti dhaabbileen fayyaa barbadaa'uun manneen barnootaa daaraa ta'uun rakkoo jiran daranuu hammeessuu kaasuun
Oromiyaa naannoo diigamte jechuun ibse. Itoophiyaa Insight jechi afaan Faranjiitiin devastated jedhu afaanuma sanaan yoo hiikame completely destroyed akka jechuuti. Kun immoo Oromiyaan guutummaatti diigameera akka jechuuti. Rakkoo kana kaasee qofa hin dhiisne Itoophiyaa Insight wal dhibdeen Oromiyaa ammas karaa nagaatiin hiikamuu akka danda'u namoota adda addaa dubbiseera jechuun gabaasni kun kaa'eeti jira. Oduu biraatiin Masriin Itoophiyaa malee biyyoota biroo Naayil qooddatan waliin rakkoo akka hin qabne ibsite. Ministeerri dhimma alaa Masrii Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti abbaa ta'uu hin dandeessu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatiin kana kan dubbatan gaaffiif deebii sagantaa Alqaayiraa News jedhu kan Extra News irratti tamsa'ee gubbaatti ture. Ministeerri biyyattii kun dhimma laga Abbayyaa isaanii fi Itoophiyaa wal dhabsiisee dhimma Soomaaliyaa fi Eertiraa akkasumas ammoo baha giddu galeessaa irratti afgaaffii isaaniitiin waan hedduu dubbatan. Badri Abdullaati waa'ee laga Abbayyaa ilaalchisuu wayita dubbatan Masriin biyyoota bishaan Abbayyaa qooddatan kamirraa'uu rakkoo tokkollee hin qabdu jedhan. Ammatti Masriin biyya tokko qofa waliin rakkoo qabdi erga jedhanii booda Badri Abdullaatiin isiinis Itoophiyaa ta'uu cimsanii dubbatan. Itoophiyaan waliigaltee seeraa dirqisiisaa ta'e irra gahuu diddee hojii guutiinsa hidha haaromsaa itti fufteetti kan jedhan Badriin kun immoo Masrii biratti waan fudhatama hin qabnee fi sochii Itoophiyaan kophaatti godhaa jirtu kun balaa akka qabu hubachiisan. Abdallaatiin afgaaffii godhan kanaan hidhi Itoophiyaan ijaaraa jirtu fudhatama kan hin qabne qofa osoo hin taane seera idil addunyaa kan cabseedhaas jedhan. Ministeerri dhimma alaa Masrii kun Masriin biyya guddoo mul'ata cimaa qabdu waan taateef haala kamiinuu qooda bishaanii isii copha tokko akka irratu hin hayyamtu jedhan. Abdallaatiin itti dabaluun Masriin mirga guutuu bishaan Abbayyaa fayyadamuu akka qabdu cimsanii dubbachuun mirga bishaanii isii biyyattiin ni kabachiistis jechuun dhaadatan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatiin dhimma Soomaaliyaatii fi isaan gidduu jiru irratti wayita dubbatan simannaa guddaa mootummaan Soomaaliyaatii fi gamtaan Afriikaa waraana isaanii simachuudhaaf godhan cimsanii kaasuun kanaafis ammoo Masriin gammachuu akka qabdu eeran. Akkuma beekamu Masriin muddee gara dhumaa waraana isii Soomaaliyaa fiduuf qophii xumurteetti. Kanaaf immoo gorsitoota waraanaatii fi koomaandoo gama Soomaaliyaatti tibbana bobbaastee akka jirtu gabaafameera. Waraanni Masrii Soomaaliyaatti bobba'u kun gaanfa Afriikaa daran waraana keessa galcha sodaan jedhu uumameera. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatiin kaleessa wayita dubbatan fedhiin Masrii gaanfa Afriikaa keessatti biyyoota hedduu waliin michuu uummachuu fi isaanis deeggaruu akka ta'e ibsan. Masriin biyya Naayil qooddatan kamiyyuu ija diinummaatiin akka hin ilaalle kan kaasan Badri Abdullaatiin darbees Masriin biyya takka irratti shira akka hin xaxne dubbatan. Immoo Itoophiyaan haga waliigaltee dirqisiisaa irra geessuu ijuma diinaatiin akka ilaalan dubbatan. Badri Abdullaatiin oduu teenyaa xumuraatiin gareen Hizbollaa mana ministeera muummee Israa'el irratti diroonii dhukaasuun dhaga'ame. Ta'us garuu yeroodhaaf Beniyaamin Netanyaa'oon achi keessa hin turre jedhameera. Ganama har'aa dirooniin gara mana ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oo kan kaaba Israa'el magaalaa Qeesaariyaa keessatti argamutti dhukaafamu dubbi himaan isaanii himan. Netanyaa'oon gamoo sana keessa kan hin turre yoo ta'u namni haleellaa kana lubbuun darbees akka hin jirre dubbataniiru. Okay, we'll just move away from that, from Tariq for a moment and bring you some breaking news because we are hearing that the Israeli military is saying that 3 drones were launched from Lebanon earlier this hour. One projectile hit a building in the northern city of Caesarea, and that is where Prime Minister Benjamin Netanyahu has a residence. Waraanni Israa'el sanbata ganama dirooniin 3 gara magaalaa qarqara galaanaatti dhukaafamu ibsee ture. Isaan keessaa tokko gamoo ministeera muummee kan rukute yoo ta'u, lamaan hafan ammoo rukutamuun fashaleeffamanii jiru jedhe waraanni IDF. Haa ta'u malee diroonii kana miidhaan dhaqqabuu akka hin oolleetu amanama. Mootummaan Israa'el miidiyaaleen biyyattii miidhaa
jalqabe akka hin gabaasne jalqabumaa qoqqobee ture. Oduudhuma wal qabatee waraanni Israa'el halkan darbee Libaanos irraa misaa'iloonni 20 itti dhukaafamuu hime. Rayyaan ittisa Israa'el jimmata halkan Libaanos irraa gara Israa'elitti misaa'iloonni 20 daangaa qaxxaamuranii seenuu isaanii ibseeti jira. Gariin isaanii rukutamuun kan kuffifaman yoo ta'u kaan immoo bakka banaa ta'etti kufaniiru jedhe IDF.